Dhugaa koo falmadhu sobni irra deddeebi'amte dhugaa fakkaatti jedhama. Dhugaa fakkaatti malee garuu sobni dhugaa ta'uu hin dandeessu. Sobni wacaan gabaa daneeffattus gaaf tokko golgolooftee dhugaaf bakka gadhiifti. Ta'us saffisni isheen dhugaa ukkaamsuuf gootu libsuu ijaatti addunyaa wal ga'a. Hamma dhugaan gadi jettee kophee hidhattutti sobni addunyaa marsitee deebiti jechuun sun haqa kana haqoomsa. Dubbii tibbana irratti haasa'amu irratti callisuun kiyya firoota koo mufachiise. Kaan isaanii akka natti guunguman taasise. Ani garuu dhugaan qabu falmachuu sodaadhee yookaan wallaalee osoo hin taane abidda boba'aa jirutti beenzila hin dabaluun callise. Callisuun kiyya kun immoo akka waanan isaa naan jedhame keessaa harka qabu fakkeesse. Dubbichi deemee deemee gara ogummaa koo qaqqabe. Utaalee maatii koo biras ga'e. Bakka hojii kiyyaa akkan ari'amuuf narratti barreeffame. Carraan barumsa kiyyaas akka haqamu ifatti gaafatame. Turees garuma lubbuu koottu dhufe. Namni dhimma qorannoo dhiisee jiruu dhuunfaa koo balleessuuf abbalees ifatti of mul'ise. Ammatti dhimma nama dhuunfaa tuffadhee dhiisuu koo naaf beekaa. Yaada irratti qofan dubbadha. Sana dura garuu gumaacha kiyya kaleessaa isin yaadachiisa. Fedha isaan eenyu? Afaan Oromoo guddisuuf ifaajii inni taasisee jiraa? Gumaacha kanaaf badhaasa akkamii argate? Gaaffilee kanneen gabaabsee isiniif deebiseen ijoo qorannoo koo duula bane kanatti deebi'a. Ani fedha isaan nama Oromoof waa gumaachedha jedheen of amana. Gama qorannoo afaan Oromoo fi kitaabaatiin waanuma xiqqoo jedha. Ani kennaa walaloo barreessuu fi wantoota kalaqanii seenessuu ijoollummaa kiyyattan qaba. Manni barumsaa ani kutaa tokko keessatti baradhe manni barumsaa Gurraacha Allataa Oromiyaa Lixaa Aanaa Haroo ganda Gurraacha Allataatti kan argamtu. Ragaa kana hanga yeroo dhiyootti kuustee akka jirtu qubaan qaba. Achis barnoota koo sadarkaa lammaffaa xumuree yommuu yuunivarsiitii Jimmaa galu carraan kiyya seera barachuu na ga'ee ture. Haa ta'u malee folkloorii fi ogbarruu Oromootu baname yommuu jedhan sana dhiiseen achitti deebi'e. Suni sababa lama. Waan ogbarruu fi Oromummaa kana sirnaan beekuu waanan fedhuu fi barnoonni seeraa nurratti waggaa 5 ta'uu ture. Akkasiin warshaa Oromummaa keessa seenee murodamee ba'e. Achitti milkaa'ina akkamii akkan galmeessee ijoolleen na waliin baratan ragaadha. Barsiisonni koo na qaran sunis dhuggaayyuu onnee keessa na jiru. Achuma osoo hin jiruun kitaaba barreessuu jalqabe. Achi eebbifamee yuunivarsiitii Wallaggaa gale. Wagguma sana keessa qorannoo afaan Oromoo irratti hojjechuuf wixineesse. Waggaa sana keessa siminaara qorannoo qophaa'e irratti nama yeroo jalqabaaf afaan Oromoo irratti yaada qorannoo dhiyeesse anaa fi Dr. Liimaa Jibriil turre. Akkamitti dhaabbata federaalaa keessatti afaan Oromoon qorannoo dhiyeessitu gaaffiin jedhu nurratti ka'ee sanaafis deebii quubsaa laannee dabarre. Adeemsa waggaa tokko booda waanuman qabu walitti fiffidee kitaaba maxxanse. Kitaabni koo jalqabaa Dukkana Barii Jalaaf Subii kitaaba 2 ture. Kana yeroo maxxanses sababa adda addaatiin rakkina baay'een keessummeesse. Achiin mana kitaabaa banee uummanni magaalaa Naqamtee akka kitaaba dubbisu jajjabeesse. Sanattis yeroo milkaa'u ari'atamni hammana hin jedhamne irratti taasifame. Hanga kitaabni kiyyaa guutummaan isaa saamamuuttis ga'e. Guutummaa kitaaba kiyyaa saamamees hojii koo ittuman fufe. Qorannoo afaan Oromoo haala adda addaa keessa taa'ee hojjechaa barnoota koos ittuman fufe. Rakkoo afaan kanatti deemus ifoomsaa osoo hin deemuu rakkoo jiru kana furuu kan danda'u furtuun argadhe. Furtuun kunis Akaadaamii Afaanii hundeessuu akka ta'e dubbachuu jalqabe.
Hagayya 1, 2018 mootummaa naannoo Oromiyaatiif xalayaa banaa fuula Feesbuukii koo irratti barreessee dhimmicha hubachiisuuf yaale. Turees sanuma qorannoon tumsee piroojeektii qorannoo kootii Yuunivarsiitii Wallaggaaf dhiyeesse. Yuunivarsiitiinis kora itti qopheessuun marii hayyootaa akka taasifamu godhe. Anis carraa akkamiin akka hundaa'uu danda'u qabu irratti yaada bal'aa kennee waraqaan kiyyaas fudhatama argate. Achumatti Akaadaamii Afaan Oromoo Dr. Hayilee Fidaa akka hundaa'uuf yaada dhiyeessee Yuunivarsiitichis fudhate. Akkasiin Akaadaamiin sun dhaabbatee hojii eegale. Har'a haala gaariin hojjechaa jiraachuuf dhiisuu isaa quban qabu. Sababni isaa ani barumsarra waanan jiruuf hin hordofne jechuu kooti. Yeroon sana qopheesses bakka tokkottuu fedhasaan kana nuuf gumaachee namni naan jedhee jira natti hin fakkaatu. Ani hin dhageenye. Garuu wanti naan jedhan fedhasaan piroojeektii hojjetee qarshii miliyoona 1.5tti Yuunivarsiitii Wallaggaatti gurguratee jedhanii narratti odeessan. Oduun oduudha waan ta'eef ani ittuma dhiise. Ani qarshii ijaan argee yoo jiraate gaafa kora sana Finfinnee irraa deemee waanan waraqaa dhiyeesseef durgoo qarshii 1,750tu naa kenname. Waan qarshii kana irratti xiqqoo waa jedhee darbaa. Hanga har'aatti ani qarshii fudhee qorannoo hojjedhe hin beeku. Yeroo tokko dhaabbanni ani maqaa dha'uu hin feene qorannoo tokkoof qarshii 3,000 naaf ramade. Ani immoo qarshii sana fudhachuu dideen kiisa kiyya keessaa baasee qorannoo sana hojjedhee galche. Namoonni baay'een waan qarshii argatan malee hojii qorannoo tokkoyyuu hin hojjenneef yeroo baay'ee namni qorannoo hojjetu qarshii argataa jedhanii yaadu. Ani garuu hanga yoonaayyuu qarshii dhaabbata kamiyyuu fudhee yookaan fandii argadhee waanan hojjedhe hin qabu. Kaka'umsa mataa kiyyaan daabboo ijoollee kiyya irraa kuteen hojjedha. Kun haqa Waaqayyo yookaan Rabbi beeku. Uummanni kiyya Oromoonis akkanaaf beekuu barbaada. Oduu tibba darbee kanarratti dhugaa qabu falmadhu. Eeyyee. Akkuman duraan kaasee as jedhe ani qorannoo afaan Oromoo kana jabeessee qabeen ture. Maaltu akka deemu jala bu'een hordofaa. Miidhaa fi dhiibbaa irra gahaa jiruu fi itti as deemus barreessaa dubbachaan ture. Furmaannis maal ta'uu akka qabu inuman akeeka. Sababa kanaaf dhimma kanaan wal qabatu yoo jiraate namoonni jalqabaa natti barreessu naaf bilbilus. Akka kanaan waggoota lamaan kana dura waan haaraa arguu jalqabe. Namoonni qubee afaan Oromoo kan amma itti fayyadamu irraa kan adda ta'e wal barsiisaa akka jiraniin bira ga'e. Achumaan dookimentii barbaachisu walitti qabuu jalqabe. Odeeffannoo kanaan argadhu miidiyaa hawaasaatii waan ta'eef baasii baay'ee nan baasisu. Osoon jedhuun qubee haarawaa namoonni uumanii ittiin barsiisaa jiran 9 arge. Waan deemaa jiru kanas bifa qorannootti deebisee xiinxaluu jalqabe. Qubeelee namoota lamaan uumaman dookimentii guutuu argachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee kan namoota 7 guutummaa isaa argadhee ragaalee sana xiinxale. Waan kun hayyoota qorannoo adda addaa akka irratti adeemsifamuuf daandii akka banamu gara mariitti fiduu yaade. Akkuma amala koos qorannoo koo fudhee gara Yuunivarsiitii Wallaggaa deemee muummee afaan Oromoo dubbise. Waan qoradhe kanas akka maatii kiyyaatti yaada akkanaaf gumaachanii kutaa muraasaa qorannoo sanaa sa'a walakkaaf dhiyeesse. Suni adeemsa qorannooti. Waan hojjette namoota ogummaa waan sanaa qabaniif dhiyeessuun akka yaadni qorannoo sanaa tumsuu kakkaafamee argannoon qorannichaa gabbifama. Booda dhimmicha irratti korri qophaa'ee mariin waliigalaa taasifama ture. Silaa akkasi. Kanan dubbise muummee afaan Oromooti. Haala sana isaan qindeessinaan sadarkaa kolleejjiitti dhiyaate. Waltajjii marii sana irratti garuu wal hubannoon hin turre. Namoonni akka waan ani
jaatanii qorannoo hojjedhee qarshii hedduu argadheetti kan yaadanis achi keessa waan turaniif waltajjichi ni jeeqame. Sanaaf ragaan ani amma dubbachuu hin barbaanne an harka jira. Ta'us namoonni achi keessa jiran fedha isaan qubee jijjiiree Wallaggatti waltajjii kennee fi inni immoo achitti labsee jechuun yaada summaa'aa warra silayyuu dubbii natti barbaadaa jirutti erganii. Jarri immoo dookimentii isaan bira jiruun wal qabsiisanii beenzila itti firfirsuu jalqabanii. Waa'een kunillee kan ho'ee fi isaan bira dookimentiitu ture jalqaba. Namni kunillee uume sun gara isaaniittis ergeera malee kunillee qofa miti kan hin qoradhe kunillee malee qubee 8tu hafe. Akkasiin ibiddi sun boba'ee sana keessatti namoonni dhugaa koo hubatan muraasnis ni jiru turan. Waa'ee lagaaf amantiin Oromoo qoqqoodanii dudubbachuutu waltajjii sanarra ture. Sun immoo na aarsee. Isan aariin dubbadhe immoo dhiyeessii isaatii jechuun viidiyoo kana kutanii addunyaarra naannessaa turan. Yuunivarsiitiin oolmaa guddaa wal biraa qabnus ija natti diimeffate. Waan hedduutu raawwatames akki qorannoo silaa akkasii dogoggorri qorannoo keessatti uumamuu mala. Sun garuu dirree feesbuukii irratti gadi hin ba'u. Achumaan gola beekumsaatti miicamee qulqullaa'a. Ani warra na himatanitti fuula feesbuukiin falmuu nan dhiise. Ammas hin falmu. Qorannoon hojjedhus hayyama namaa osoo hin taane tarii ni fayyada jedhee waan ani itti amaneen hojjedha. Yoo fudhatama argate ishoo yoo ta'uu baates rakkoo hin qabu, waraqaatu kufaa. Asitti garuu dhugaa koo himachuufan dhufe. Ammas taanaan waan namni dhuunfaa naan jedhe jechaa hin jiru. Waan an hojjedheef silaa ta'uu qabuun hime. Sababni isaa yuunivarsiitii kana akka maatii koottan ilaalaafan icciitii qorannoo kootii dursee isaanitti agarsiise. Dhimma qarshii wal qabatee kaleessa yeroo wixineen dhaabbata akaadaamii Dr. Hayilee Fidaa akka hundaa'uuf qopheessee gara Wallaggaatti geesses qarshii miliyoona 1.5 itti argate naan jechaa turanii. Har'as wanti haaraan hin jiru. Waanuma wal fakkaataatu dubbatame. Qorannoo kana ofii koon baasii barbaachisu baasee daataa intarneetaa bitee yeroo kiyyaa fi dhamaatii sammuu koo investitti godhee hanga waraqaa xixiqqoo piriintii gochuutti baasii mataa kiyyaan hojjedhe malee dhaabbanni tokkollee kan na gargaaree hin jiru. Akkasitti naaf haa hubatamu. Horaa bulaa.